Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture. Booda harkaan barreessaa ture. Booda taayip godhamee yaadatte akkuma hidhaadhaa bahee maxxansiisudha. Waa'ee kitaaba haaraa mata duree hin gaabbu jedhu irratti ibsa BBC'f kennee jira. BBC irraas gaafiin hedduu dhiyaatee fi gaafii kan innis deebii kennee jira. Ibsasaa kana keessatti illee maaliif mata duree kitaaba kanaa hin gaabbu jechuu akka danda'e, maaliif kitaaba kana yeroo ammaa ummataaf baasuu akka danda'ee fi akkamitti haala kam keessatti kitaaba kana akka barreesse qabiyyee kitaaba kanaas tokko tokko bal'inaan kaasee irraa dubbatee jira. Kallattumaan gara haasawaa BBC fi Jawaar Mohaammed isin dabarsaa. YouTube yookaan chaanala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe, like gochuun haa eegallu. Gara video BBC kitaaba mata dureen isaa hin gaabbu jedhu torbaan kana eebbisuuf akka jettu himte. Ergaan kitaaba kanaa maali jechuun obbo Jawaar Mohaammed gaafatan. Jawaar, qabiyyeen kitaaba kanaa yaadannoodha. Miimoorii dhaloota kii irraa kaasee imala jireenya kiyyaati. Qabsoo qeeroo irraa jalqabee waan hojjetamaa ture. Barumsa ce'umsa keessas waan tahaa turedha. Mana hidhaa keessatti kanan barreesse amman maxxansee baase. Mata dureen gabaaban isaa hin gaabbu jedhan yaadannoon imala jireenya kiyyaa fi qabsoo qeeroo Oromoo haalota siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee ani keessatti guddadhe. Muuxannoo jireenya koo yeroo Singaappooritti barachaa turee fi turtii koo Ameerikaa of keessaa qaba jedha obbo Jawaar Mohaammed. Qabsootti yeroo seenu qophii qabsoo nagaa har'a gochaa turre, falma biyya alaatti gochaa turee fi akkamiin akka gara jijjiiramaatti akka seenne eene bal'inaan kan of keessatti qabatedha. BBC mata duree kitaaba kee maaliif hin gaabbu jetti jechuun gaafii lammataa Jawaar Mohaammed gaafatan. Jawaar, ilmi namaa waa hojjeta sana booda of duuba deebitee ilaalta. Of duuba ilaaltee yeroo madaalii gaggeessu jira. Jiruu siyaasa kana keessatti aarsaa baay'een kaffale. Hojii baay'ees nan hojjedhe. Milkaa'ina argadheera. Kana ilaalee yeroon madaalu aarsan kaffale, sanaafis milkaa'ina waan argadheef aarsan kaffale garaa nan nyaatu. Kan biraa ammoo hojiin hojjechaa ture keessatti namoonni aaran jiraachuu malu. Namoonni walitti bukakuun jira. Sababa kanaaf qabsoo sana galmaan gahuuf ture. Qabsoon kun ammoo waan galmaan gaheef waan gaabbuu hin jiru jechuudha. Yookaan akka loqoda bahaatti sheenaa hin qabu jechuun gaafii BBC irraa maaliif hin gaabbu jettanii gaafataniif deebii deebise. BBC'n gaafii sadaffaa akka jechuun obbo Jawaar Mohaammed gaafatan. Eessatti barreessiti? Mana hidhaa teessee barreessite jechuun Jawaar Mohaammed gaafatan. Jawaaris akkasitti deebise. Mana hidhaattiin barreesse, icciitiidhaan baasaa ture. Harkaan barreessaa ture. Ergasii taayip ta'ee jalqabarratti kitaanis ta'ee waraqaa galchuun hin eeyyamamu ture. Qaallitti erga gallee garuu dhorkamaa hin turre. Garuu waan achitti barreessite baasuu hin dandeessu. Kanaaf maqaa isaanii ibsuu hin barbaannee fi marii poolisiin tokko tokko yeroo waraqaan akka naaf hin galle na dhorkan dhagahuun dhoksee naaf galchee ture. Isaan barreesses isaan baasuudhaan namoonni na gargaaran jiru. Waan manni hidhaa si barsiisu tokko akkaataa itti dhoksitee waa mana hidhaa keessaa baastudha. Yeroo mana hidhaa bahee haalli yeroo san ture gaarii waan hin turreef uummanni qalbiidhaan dubbisuuf haalli mijataa hin turre. Ergasii gulaala fi sirreessaa ture. Kana caalatu hin qabu jedheen amma baasuuf murteesse jedha obbo Jawaar Mohaammed. Gaafii afuraffaa akkas jechuun BBC'n Jawaar gaafatan. Kitaaba kana keessaa uummanni dubbisu waan haaraa ati kana dura hin dubbanne yookaan ifa hin goone argate jettee yaadda jechuun Jawaar gaafatan. Jawaar, waggoota darban keessa wantoonni hedduun saffisaan jijjiiramaa turan. Kanaaf waan yaadadhuu fi ilaalcha kiyya irraa waan hedduu argatu jedheen yaada. Amma BBC'n akkasitti gaafatan. Kitaabichi waa'ee siyaasaa Itoophiyaa amma hangam tuqa? Haala siyaasa Itoophiyaa irratti waan furmaata akeekni tuqa jechuun Jawaar gaafatan. Jawaar mana hidhaa keessatti kitaaba lamaan barreesse. Hanga ammaa waan keessa darbee fi biyya keenyatti yoo maaltu hojjetame rakkoo mudate keessa baatii kan jedhu barreesseera. Kitaabni ammaa kun fuula 500 ta'uu qaba. Yoo sun irratti dabalame gara fuula 1000 deema. Kanaaf kutaa lamaan baasuuf murteessine. Kan lammaffaa waa'ee imaammata, karoora fi sagantaa akkasumas kan qabatu bara dhufu kan baasnu ta'a. Haala siyaasa Itoophiyaa sana boqonnaa tokko gara dhumaarratti waan akeekuu qaba garuu
bal'inaan miti kan lammataa keessatti ibsameera. BBC kitaaba kee kana maaliif biyyatti hin eebbisne haala mijataasiif hin uumamne Jawaar yaalee ture. Akkuma beektu biyyicha keessa kitaaba eebbisuuf dhiisii hafuura baafachuun ulfaataadha. Ani dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuufan yaadee ture. Sana booda hawaasni as jiraatu asitti eebbifamuu qaba jennaan asitti eebbisuuf murteesse. Sana booda Awurooppaa keessa Jarman UK gara Ameerikaas deemee kan eebbifamu ta'a jechuun obbo Jawaar Mohaammed deebise. BBC kitaaba kee kana maaliif amma eebbisuuf yaadde? Akka nama siyaasa tokkotti haala siyaasaa amma Itoophiyaan keessa jirtu waliin waan yaaddee kan akeekte jira. Jawaar haalli siyaasa Itoophiyaa ni fooyya'aa jedheen yaadaa ture. Akkuma beektu akka durii barreessuus dubbachuus dhiisnee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Garuu qondaalonni biyya sanii garuu homaa jijjiiramuu hin dandeenye. Kanaafuu kana caala eeguun homaa wanti fooyya'aan argamu waan hin dandeenyeef hojii gara fuulduraatti hojjechuuf yaanniif akka toluuf uummannis akka irratti dubbatuuf hubannoo uumuuf amma baasuuf murteesse. BBC kitaaba kana irraa uummanni duuba deebii akkamii naa kenna jettee eegda jechuun Jawaar Mohaammed gaafata. Jawaar uummanni keenya uummata afoolati. Hawaasni keenya hawaasa seenaa jireenya isaa dubbiin dabarsuu beekamudha. Kanaaf aadaa barreeffamaa jajjabeessuu fi waan hin barreessinee fi malli jireenya namni tokko keessa darbu mataansaa kitaaba tokko ta'a. Garuu gaafa lubbuun darbe seenaa keessa darbe isuma waliin awwaalama. Anis waan an keessa darbe yoo lafa kaa'ee dhaloonni dhufu waa ani keessa darbee fi ilaalcha kee irraa waa barachuun hojii gaarii hojjedhe irraa barachaa dogongora ani hojjedhe sirreessuun uummata isaaf isa nuyi buusne caala buusuuf hojjeta jedhee yaadeen. Kitaaba kana mana hidhaa keessa taa'ee yeroon barreessee achii lubbuudhaan baha jedhee yaadaa hin turre. Kanaaf waan ani keessa darbe ana waliin awwaalamuu hin qabu jedheen barreessaa ture. BBC mana hidhaatti lubbuudhaan baha jedhee hin yaadne jette. Waan uummanni hin dhageenye jiramuu mana hidhaa sanattu siif jechuu dide maaltu ture? Jawaar waan baay'eetu jira. Gaafuma qabamne sanayyuu qabamee lubbuudhaan mana hidhaa seenuun waan raajii waaqatti waan mudate hedduutu jira. Waan argaa ture irraa ergaa nagahaa ture irraa ka'ee yoon ilaalu lubbuudhaan achi keessaa bahee seenaa kana barreessa jedhee hin yaadne. Uummanni keenya waan keessa turre akka beekuufan barreesse. Kan biraa manni hidhaa yeroo waan siif kennuuf tasgabbooftee akka barreessitu si godha. Hojii biraas waan hin jirreef yookaan hin qabneef. Ammallee BBC'n akka jechuun obbo Jawaar Mohaammed gaafate. Namoonni siyaasa Oromoo hedduu kitaaba tokkollee kan dhaloonni irraa baratu osoo hin barreessin hafan. Isa kana jijjiiruuf fakkeenya gaarii akka ta'uuf barreessite jechuun gaafatan. Jawaar eeyyee yeroon dargaggeessa turetti qondaaltota siyaasaa keenya hoogganaa turan akka obbo Galaasaa, obbo Leencoo